Haga dhagaa dhageettii keessan kan ta'e Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa tokko jedhee qophiilee isin bohaarsan isin barsiisan. Biyyi keenya Oromiyaan haala kana keessa jira. Ta'us kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisoomsuu malee nama dhuunfaa aangessuu miti. Kan adda nu taasisu intarneetii daataa keessan cuftaniin hordofuu danda'uu keessanidha. Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa dhageettii keessan isin dhaga'uuf jirra isiniin jedha. Jaataaluutiin of ilaaluu hin danda'u. Garuu kaayyoo caaluutti wareegame gamaartii kinisti gama siyaasaa amma naaf danda'ame of duubatti hin jedhu. Maarree torban guutuu jirra kan isiniin jedhu Oromiyaa Kaaffee Miidiyaati. Booranii kun culturally conservative ta'uu malee sexually liberal. So that is what I wanted to study. Ummati akkas culturally akka malee conservative ta'e kun ammoo sexual practice isaa ammoo akka malee liberal. Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa sagalee uummata Oromoo dhaga'uu fedha.